Dhugaa dubbachuuf taanaan viidiyoo kanatti kilik gootee seentee telegiraamii ni fayyadamtaa akkasuma immoo telegiraamii irraa qarshii argachuu ni barbaadda. Maarree viidiyoo irraatiin karaa arfur telegiraamii irraa qarshii 1,000 amma 10,000tti ji'a 2 gidduutti ittiin hojjechuu dandeessan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Karaan arfaffaan baay'ee saffisaa fi salphaa waan ta'eef hamma xumura viidiyoo kootti na hordofuu akka hin dagannee. Egaa pilaatfoormii sooshaal miidiyaa hedduutu jira. Isaan keessaa telegiraamiin akkuma beekamu biyya keenyatti pilaatfoormii miiseejingii ajaa'ibaadha. Jechuunis namoonni baay'een ittiin kominikeet wal gochuuf harka caalu kan biyya keenya keessatti fayyadamu telegiraamiidha. Biyya bakkeetti waatsaappii, vaayibarii fi kanneen biroo yoo fayyadaman illee biyya keenya keessatti harka caalu kan nuyi fayyadamnu telegiraamiidha. Egaa telegiraamii kanarraa karaa arfan armaan gaditti isiniif tarreessuun salphaatti qarshii argachuu ni dandeessu. Tokkoffaa telegiraam chaanaalii banuu. Akkuma beekamu namoonni baay'een yeroo ammaa kana telegiraam chaanaalii banuun infoormeeshiniiwwan barbaachisoo ta'anii fi infoormeeshiniiwwan nama fayyadan garaagaraa ni dhiyeessu. Nutis hojii akka kanaa hojjechuudhaan gabaabumatti qarshii hedduu irraa argachuu dandeenya. Telegiraam chaanaalii banuudhaan karaaleen nuyi qarshii argachuu dandeenyu inni jalqabaa monitaayiz gochuudha. Akkamitti monitaayiz godhasa jedhuuf ofiishaalii telegiraamiin ofiisaatiin kan monitaayiz nuuf godhu ni jiraata. Jechuunis sabskraayibarii akkuma yuutuubiidha jechuudha. Sabskraayibarii 1,000 gaafa seennu ofiisaatiin telegiraamiin karaatti monitaayiz nu godhu ni jiraata jechuudha. Ofiisaan mastaawoqiyaa namoonni ajajan irra gashuun arsii irraan nuuf gochuun karaa kaarensii toonii nuuf kafalaa jechuudha. Egaa inni kun efficientii natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan beeksisa sanaa abbaa beeksisichaatu chaanaalii filatee chaanaalii kanarratti naaf ta'u jedhee ajajee irraan godha waan ta'eef hamma kanatti productivity miti isin fayyaduu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaaliin 7,000 monitaayiz jiru, miseensa 7,000 monitaayiz ta'u jira. Akkasuma immoo chaanaaliin 100 ol qabaatee utuu monitaayiz hin ta'in jiru jira. Kanaafiyyuu ammanatti efficientii miti jechuudha. Yoo inni akka inni efficientii ta'uu barbaadan garuu haayilii ingeejimentii kan qabaate yuuzeroonni keessan yookiis meemberiin keessan gaaffii kan deebisan poostii keessan sirriitti kan ilaalan yoo ta'an irra filatamaadha. Inni kunis afaan Ingiliffaan internaashinaal yoo ta'e baay'inaan fudhatama qabaa jechuudha. Inni biraan immoo monetaayizeeshinii karaa telegaa.io yookiis weebsaayitii telegiraamii irraa indipendentii ta'e advertaayizerotaa fi kontent kireetoroota walitti fidu jechuudha. Achirratti odeeffannoo bal'aa waan barbaadan inni weebsaayitii of dandeedha waan ta'eef odeeffannoo bal'aa yoo barbaadan isiniif hojjechuu waan hin danda'uuf koomentii irratti viidiyoo nuuf hojjedhu jechuun na beeksisuu dandeessu yoo barbaadan qofa jechuudha. Inni baay'ee efficientiidha. Inni isarratti chaanaliin keessan 1,000 ol taanaan galmeessuu dandeessu. Erga galmeessitanii booda immoo just mastaawoqiyaan gara keessan ni dhufa. Mastaawoqiyaan kan jalqabaa yookiis beeksisi kan jalqabaa kan ofiisaadha. Telegiraamiin kan isiniif dhiyeessu yeroo ta'u almost $3 kan inni isinii kaffalu jalqaba irratti jechuudha. Isa booddee riikweestiin garaagaraa isinii dhufa sana accept gochuun miiseejii san isinii ergan qofa gara telegiraamii keessanitti forwaardii gochuudhaan saayitii tokkoof tooppii irra ni tura. Saayitii 24 immoo chaanaalii keessan irra ni tura. Sana booddee karaa televiizyaa ta'uu danda'a karaa garaagaraatiin birrii keessan doolaaraan fudhachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo piroomoshiniidha jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa dijitaal maarkeetingiin haala ajaa'ibateen namoonni baay'een hojjetaa jiru. Kanaafiyyuu isin immoo koominitii waa tokko barbaadu. Fakkeenyaaf dargaggoota yoo ta'e yookiin barattoota yoo ta'e koominitiin keessan wantoota isaan ilaallatu namoota gurguranii wajjin walitti dhufuudhaan isaaniif piroomooshinii hojjechaa akkana koominitiin keessan bitan gochuun jalarraas qarshii argachuu dandeessu. Kunis karaa efficientii ta'ee isa guddaadha jechuudha. Inni biraan immoo erga koominitii kana guddistanii booddee namoota koominitii keessan irratti beeksifachuu barbaadaniif qarshii harkaa fudhachuun beeksistuu jiru. Waan salphaadha. Namoonni baay'een yookiis ijoollee baay'eenis namoota qarshii hedduu ittiin argatan waan beekuuf jechuudha. Kun karaa isa salphaa fi isa efficientiidha. Garuu wanti isin irraan eegamu chaanaalicha guddisuu. Jalqaba gaa hunda dura waan isin gochuu qabdan gaafa chaanaalii haaraa lafaa kaastanii bantu yoo ta'e jalqaba chaanaaliin sun niishii filachuu qabdu jechuudha. Niishii Itoophiyaa keessatti gaarii ta'e yookiis namoonni baay'een kontentii jechuudha aayidiyaa yookiis wantoota isin poosti gootan waan irratti akka hundaa'e teekinooloojii barumsa kiriptoo eerdrooppii waan garaagaraatu yeroo kana jira. Isaan keessaa kamirratti yoo hojjedhee bu'aa qabeessa ta'a kamtu immoo uummata keenya biratti yookiis Itoophiyaa keessatti yookiis uummata Oromoo biratti yoo lookaalii hojjetu ta'e kamtu faayidaa qabaa isa jedhudha. Yoo adda baasuu qabdu yookiin immoo internaashinaal hojjettu yoo ta'es kamtu bu'aa qabeessa na gochuu danda'a isa jedhu hojjechuun yookiis riisarchii gochuun dirqama keessatti.
Isa kana isiniif salphisuuf immoo xumura viidiyoo kana irratti niichiiwwan yookiis kontentiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetan engagement guddaa argachuu danda'an yookiis namoonni Itoophiyaa more jaallatan isinittan hima waan ta'eef amma xumura viidiyoo kootti na eegan na wajjin turuun dirqama keessanii jechuudha. Chanaalicha akkamitti guddisna isa jiruuf immoo weevii gochuu hin danda'ama, promooshinii gochuu hin danda'ama, engagementiin akka dabaluuf badhaasa garaagaraa qopheessuun hin danda'ama. Karaa fedha keessaniin karaa efficientii jettanii yaadaniin karaa isiniif salphatuun guddisuu ni dandeessu. Erga guddistan immoo karaaleen armaan olitti tarreesseen qarshii akka ajaa'ibaatti irraa argachuu dandeessu jechuudha. Isa lammaffaatti dabarra. Inni itti aanu yookiin lammaffaan akkuma beekamu waggoota hedduu dura kan jalqabe garuu biyya keenyatti almost 2016 gara xumuraa kan dhufe airdropidha jechuudha. Egaa gabaabumatti airdropii maal akka ta'e cryptocurrency maal akka ta'e viidiyoo darbe irratti hojjedheera waan ta'eef as gararraa kana tuqxanii ilaaluu dandeessu yookiin immoo description irra isin kaa'eera yookiin immoo commentii irra isa jalqabaa irra pinsinii godheera waan ta'eef deemtanii waa'ee crypto more maal akka ta'e history isaa maal akka ta'e sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa airdropiin kun yeroo ammaatti almost amma yeroo viidiyoo kana waraabaa jiru September 25dha. Hamster Combat immoo kan yeroo dheeraa hojjechaa turtan 26 September 26 liistidha guyyaa borii jechuudha. Egaa warra Hamster Combat hojjechaa turtanii guyyaa borii irraa kaasanii gurgurachuun qarshii argachuu danda'u jechuudha. Tookeniin hirameera waan ta'eef. Egaa airdrop irras qarshii ammas yaaddanii wal argachuu ni danda'ama. Egaa karaan efficientii ta'ee airdropii ittiin hojjennee qarshii argannu isa kamidhaa seeruuf inni tokkoffaan taaksiidha. Akkuma beekamu taaksii garaagaraa hojjechuudhaan ni argattu. Inni kun taayimii keessanis baay'ee tokko isiniif seevii godha jechuudha. Fakkeenyaaf teessanii taaptaap gochuurra just taaksii gaarii isaa yoo hojjettan kooyiniiwwan yookiis tookeniita iddoo al tokkotti gaazexaa gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo community sila biyooldi gootan irratti chaanaal irratti jechuudha. Chaanaal irratti share gochuudhaan yeroo haaraadhaan yeroo airdropii haaraan dhufu daftanii abdii ta'uudhaan community keessaniif ni ergitu. Yeroo isaan join godhanii yookiis yeroo isaan airdropii sanatti dabalamanii haala gaarii ta'een pointii isiniif kaffalaa jechuudha. Isinis fayyadamaa ni taatu jechuudha. Kanaaf airdropiin karaa efficientii isa lammaffaadha jechuudha. Yeroo kana immoo airdropiiwwan biyya keessa ta'e biyya bakkee ta'e airdropiiwwan baay'eetu jiru. Isaan kana keessaa isa kamtuu dhugaadhaa isii immoo akkamitti adda baasan jedhu immoo gaaffii kan biraadha jechuudha. Isa kan adda baasuuf immoo chaanaalota isin fayyadan Telegram chaanalii koorratti liist godhee waan jiruuf akkuma viidiyoo kana ilaaltaniin gara sana deemuun search gootanii argachuu dandeessu yookiis linkoota isaanii Telegram chaanalii koorratti ka'a yookiin immoo karaa pilaatfoormiiwwan gurguddoo kanneen akka Twitter, Facebook, Telegram mataa isaa irratti pilaatfoormii warra airdropiin akka trade ta'uuf iyyaman kanneen akka Binance warreen akkasii jechuudha. Pilaatfoormiiwwan gurguddoo fi eeriyaa sana irratti ekspiriyansii qaban namootas ta'e fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessaa Osmitek Traderii beekamaadha. Akkasumas airdrop irratti nama beekumsa gahaa qabudha. Warreen akkasii follow yoo gootan yookiis informationii isaan dabarsan haala yoo hordoftan airdropii kamtu dhugaadha kamtu immoo sobadha seeru adda baasuun efficiently irratti hirmaachuu dandeessu jechuudha. Karaa sadaffaatti dabarra. Inni sadaffaa maarkeetingidha. Asitti konseptii guddaa gochuu utuu hin taane just maarkeetingii inni maqaan isaa salphataa waan ta'eef yeroo jennu egaa wantoota hedduu of keessatti qabata. Isa kana hojjechuuf egaa jalqaba at least waalitiiwwan tokko yoo banattan gaariidha. Kanneen akka Binance, kanneen akka Telegramii waalitii hedduutu jiru. Waalitiin kanneen akka jijjiiru beekaa waalitiiwwan simpilii ta'aniif namoonni hedduun hin fayyadamu jettanii yaaddan muraasa ni banattu jechuudha. Erga banattanii booddee KYC keessaan verify godhattu innis national ID dhaani. Inni kunis yoo xiqqoo yoo isin rakkisa ta'e tutoriaalii hojjechuun nan danda'a waan ta'eef koomentii jalatti na beeksisuu hin dagatina. Egaa erga waalitiiwwan kana barannee maalii hojjennaa jedhuuf liistii isaa isiniif kenna. Inni jalqabaa toopaapiidha. Toopaapii yeroo jennu fakkeenyaan namoonni tireedii godhan jiru akkasumas immoo namoonni Facebook boostii yookiis mastaawoqiyaa poostiin namoota akka aarsii irraan gochuuf akka aarsii takka irraan ta'uuf Facebook irratti Instagram irratti TikTok irratti kooyinii adda addaa bituuf akkasumallee namoota geemii taphatan PUBG irratti immoo UC bituuf iddoo garaagaraatti even Telegram mataa isaa irratti illee aarsii irraan gochuuf Telegram irratti aarsii irraan gochuuf
iddoo akkasitti namoonni internationally kaffaluu hin danda'an jechuudha. Namoonni hundumtuu otoo beekumsa feesbuukii buusti gochuu qabaataniyyuu kaffaluun itti cimaa jechuudha. Internationally kaffaluun. Kanaaf isin immoo at least PayPal yookiin Master Cardii yoo argattan yookiis waaletiiwwan ammaan dura isiniin jedhe yoo banattan easily ammauntii ta'e irraa kutatanii kaffaltuuf jechuudha. Inni itti immoo kana maarkeetingii jalatti qoodee maybe achi jala galuu hin danda'ama beekumsa kootti. Kana maarkeetingii jalatti qoodee maaldhaa piroodaaktii namootaa gurguru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana uffata yoo ta'e, kompiitarii yoo ta'e, gaajetii adda addaa yoo ta'e, maajoritiin isaa telegiraamii irra jira. Chaanaalii namoonni suuqii qaban hundumtuu almost chaanaalii qabaachuu ni danda'ama. Chaanaalii irratti liistii godhuu, piraayisii isaanii, kwaalitii isaa, even suuraa isaa yookiis viidiyoo isaa akkuma TikTok irratti argitan jechuudha. Telegiraamii irratti isa akkamii high engagementidhaan chaanaaliiwwan gurguddootu jira jechuudha. Kanaaf isin immoo isaan kana fuutanii ooneroota sanaa wajjin haasa'uudhaan yoo nama amanamoo ta'an piroodaaktii isaanii fakkeenyaaf PC'n tokko geemingii PC tokko 75K'dhaan gurgurama yoo ta'e isin immoo 80K'dhaan yoo gurgurtan nama argattanii jechuudha. 80K'dhaan yoo argattan 5K tirfii kan keessanii akka ta'etti walii galtu jechuudha. Garuu immoo iddoo isin itti poosti gootan murteessaa jechuudha. Fakkeenyaaf PC birrii 75,000 80,000 gurguruuf deemtu yoo ta'e chaanaalii barattoota of keessaa qabu keessatti yoo hidhattanii poosti gootan yookiis guruupii achi akkasii keessatti yoo hidhattanii seerchii gootan carraan gurgurachuu keessanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf koomunitii gurguddaa barbaaduun argachuu qabdu. Koomunitiiwwan namoonni gurguddoon yookiis namoonni piroodaaktii akkasii barbaadan keessatti argaman jechuudha. Fakkeenyaaf amma uffata shamarranii gurguruu yoo barbaadan eessatti gurguruu qabdu? Fakkeenyaaf hidhattanii giruuppii waa'ee taphaa dabarsu irratti yookiis koomunitii waa'ee Premier League waa'ee sookerii adda addaa futboolii haasa'u irratti hidhattanii see poosti yoo gootan meebii shamarran isinitti argattan muraasadha. Garuu immoo kan waa'ee shamarranii haasa'u chaanaalii yookiis giruuppii akkasii irratti hidhattanii sheer gootanii maxxansitan carraan gurguruu keessanii guddaadha jechuudha. Kanaafuu taargeetii koomunitii gurgurtan sana adda baasuudhaan jara irratti kan isin poosti gootan jechuudha. Giruuppii jarri sun keessatti argaman irratti yookiis chaanaalii jarri sun keessatti argaman irratti poosti gochuu dandeessu. Yookiin immoo kanan jalqaba kaasee telegiraam chaanaalii erga bantanii booddee yookiis giruuppii erga bantanii booddee koomunitii isin biildi gootan waan ilaallatu. Fakkeenyaaf waa'ee teekii hojjettu yoo ta'e PC sana yoo achi geessitan carraan gurguruu keessanii bal'aadha jechuudha. Inni itti aanu karaa isa baay'ee salphaa fi baay'ee qarshii isiniif argamsiisuu danda'udha. Innis arfaffaadha jechuudha. Telegiraam Groups baay'een keessan beektu garuu amma ammaatti namoonni qarshii irraa argataa jiran baay'ee muraasadha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana yeroo dhiyoosii jalqabee telegiraamiin ooldi telegiraamiin giruuppii jechuudha. Gabaabamatti utuu telegiraamii giruuppiin banin giruuppiiwwan nama 10 nama 20 qaban kan waggaa 4 dura banaman ni jiru. Fakkeenyaaf barattoonni yuunivarsiitii qabaachuu danda'u, barattoonni haayiskuulii elementarii illee qabaachuu danda'u. Kanaaf isaan kun yeroo booddee yookiis waggaa 4 booddee isaaniin fayyadu. Irratti hojjechuuf koomunitiin isaa baay'ee guddaadha. Almost 10 yoo baay'ate nama 50 nama 100 guuta. Kanaafiyyuu baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu isaan kana irraa bittu jechuudha. Inuma bittu. Maaliif histiriin isaa amma mul'atutti yeroo ammaa kana maarkeetingiin adeemsifamaa jiru yookiis daldala adeemsifamaa jiru giruuppiin fakkeenyaaf 2017 akka Girigooriyaan kalaandarii jechuudha akka warra biyya bakkeetti 2017 2018 19 and 2020 21 up to 23 first 5 months ji'oota jalqabaa 5 jechuudha. 23 amma sanaatti ni bitamu. Gatiin isaanii wala caalu malee baraa wala caalu malee ni bitamu. Kiraateeriyaan isaanii jalqabaa just giruuppichi waggoota amman siniin jedhe keessa jiraachuu. Fakkeenyaaf 24 yoo ta'e hin bitamu garuu 23 first 5 months abbaaf gara olitti yeroo jedhu 21 22 20 19 18 17 itti fufaachuun isaan kun ni bitamu. Bitamuudhaaf immoo istirii qabaachuu qabu. Kalaandarii jechuudha jiranii giruuppii gaafa bantan suuraa isaa as bukkee siniifan godha. Fakkeenyaaf jechuudha kun bukkee kanatti akkuma argitan giruuppiin kun amma leejitiidha jechuudha gurguramu. Akkuma agartan histirii qabaa kiliir histiriin taane gaafan jooyin godhu naafidha jechuudha. Kanaafiyyuu giruuppii akkasii taanaan ni gurgurama jechuudha. Gatii isin hin eegne ni gurgurama. Eenyuttan gurguraa seeruu fi telegiraam chaanaalii qorra yuuzarneemii koo kaayira waan ta'eef anumtuu gatii gaariidhaan sirraa bita. Even karaa yuutuubii irraa argeen dhufe boonesii wajjin sirraa bita waan ta'eef
DM na gochuun dagatina. Egaa karaaleen isin telegiraamirraa qarshiitti hojjechuu dandeessan karaalee arfan kana jechuudha. I hope akka irraa fayyadamtan yookiis akka ittiin fayyadamtan abdii guddaan qaba. Kana silaa waadaa isiniif gale immoo niichiiwwan yookiis kontentiiwwan Itoophiyaa keessatti yoo hojjenne faayidaa qaban muraasa isinitti hima jechuudha. Dhiifama guddaa bilbilli kubsaa waan ta'e waan fiteef eksternaal maayikii koo diskonektitee ture yeroo viidiyoo waraabu waan hin agarreef ofuma lafa qullaanaa isaa ture jechuudha. Egaa viidiyoon koo irraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo kana jaallattanii hanga ammaatti yoo ilaaltan komentii irratti maqaa keessaniif eessa akka jiraattan qofa naa barreessuudhaan akka viidiyoon kun namoota baay'ee bira ga'u na gargaaruu dandeessu. Chaanaalii kanas sabskiraayib gochuun viidiyoo itti aanu irratti immoo miseensa 1000 guunnee akka wal agarru gochuun dagatina. Laayik gochuun akka hin daganne maal akka isiniif jedhu barbaaddu aayidaa waliin diskas goonuu babbareedaan isa yoo jiraate komentii irratti akkasumas wantoota gaaffii isinitti ta'an illee komentii irratti barreessuun mirga keessan jechuudha. Ani immoo riiserchii godheen viidiyoo gaggaariidhaan qopheessee isiniif dhiyeessa jechuudha. Egaa amma viidiyoo itti aanu wal agarrutti baay'ee.